السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تهردفتو تساليها تيوب جرتو نجا كيسني فيما الحمد لله. النجا فيا كوتيسن اللي بك جرتنو تربي نجا فيا سنها تاسسو نموني لايكينا غوتنو نموني جباد بتني نججبيسيتنو akkasuma namoonni meeshaanirraa ajajattan jechuudha. Hundumti keessanuu baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Jazakumullahu khairan. Akkasuma ammallee laayikii godhaa, laayikiidhaan na jajjabeessaa, yaada keessan koomentii jala kaa'aa isiniin jedha inshallah. Egaa akkuma argitanuu carqii kafeen isinii qabadhee dhufee hadhasii carqii kafee jechuudha. Isa akkanaa kanan qabdu maal jettu jechuudha. Namoonni baay'een in hojjetama garuu badaas amma kana ciminan qabu gatii ta'e jennaan irra guddaa carqii arabiyaa majlisiidha jechuudha kan namni ajajatu. An akkuma xalabaatii namaatiin jechuudha kan hin hojjedhu. Kafees baay'een hojjetaa ture. Kanaan duras hojjedheera, ammas hojjetamaa jira jechuudha. Garuu haala kanaan afee faa godhee viidiyoo gochuu qaatanniisee inshallah amma garuu yoo rabbi jedhe nan godha. Viidiyoon kun kaleessa waraabamee hadhaan isinii maxxansaara kaleessa irrattaa saadhaqeen karaatti dhiisee hajaatti gore jechuudha. Akkasii rabbamrii kulli nuuf laaffisu. Kuni ajaja namaatii garuu kan akkanaa tokko immoo hojjetamaan jira yoo barbaaddanii. Firaashii 4 fi tiraasii 12 jechuudha. Kun sufraaf qircaatii hin qabu. Firaashii isa kan boondidii nafeessa kan firaashii ispoonjii hodhamee miti. Firaashii dhuma ispoonjiittan carqii firaashii isa boondidiidha hodhameenni itti uffise jechuudha. Kanaaf akkas dadacha'ee inni firaashii ispoonjiidha hodhamu ispoonjii galee hodhama. Inni boondidiidha hodhamu immoo ziippiidhaan hodhama gatii ta'ennaan ispoonjiin hin galuun bareedu. Kanaaf akkas dadacha'ee kunoo maashaallah kana fakkaata. Minxaafiin kan abbaa sanaa miti saampiiliidhumaaf nafee mastaawoqiyaadha jechuudha. Namoonni barbaadan isa jiru bitachuu dandeessu. Arafaadha maatii keessanii. Akkasuma meeshaalee garaagaraa akkuma beekamu godina magaalaa Jimmaarraa isiniif qopheessee bakka barbaaddanitti isin erguu danda'a jechuudha. Kanaaf na dubbisaa lakkoofsa asirratti argitanuun na dubbisaa namoonni dhugaatti bitachuuf itti qophooftanii itti karoorsitanii itti qophooftanii jechuudha. Inshallah kanneen akkanaa immoo kanneen kaan immoo akkasumaan biizii waliin goonu inshallah. Yeroon isiniif ani qaqqabsiisa jedhu hanga manaatti isiniin geessaa mitila. Hanga manaatti takhayyala yaani tijaajii nama tokko bakka biyya kamuu hanga manaatti geessu hin jiru kun eessayyuu akkasii inshallah. Yeroon inni qaqqabsiisa jedhu makiinaattan ergaa magaalaa Jimmaa eessayyuu yoo taatan Aggaaroo, Didoo, Naaddaa, Saqqaa, Limmuu, Sokorruu, Dannabaa eessayyuu yoo ta'e makiinaattiin isin ergaa maatiin keessan makiinaa sana harkaa fudhatu jechuudha. Akkasii malee hanga manaa nan geessa yeroon jedhu hanga manaatii miti kun hin jiru eessumayyuu. Akkasii inshallah na ajajadhaa. Viidiyoo koo laayikii godhaa, waliif sheerii godhaa, wala jajjabeessinuun isiniin jedhaa. Namoonni ammas meeshaanirraa ajajataa jirtanuu namoonni laayikina godhaa jirtanuu galatoomaa. Jazakumullahu khairan. Inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.